السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا كيساني فيا أنا جاجر الحمد لله رب العالمين. هندي كيسانو بك جرتني تنا غفرة من ربي اسم برا حاجات سنجتا أنا جبوت الحمد لله رب العالمين. إنها كم جرتنا هندي كيسانو لايك شير سبسكرايب وجو ياو وجو إن دقتنا don't forget سنجتا. إنها كسم كم سنجا هندي كيسانو بك جرتني تي سنها وراتو كل إساجة لسنا كات إن شاء الله. إسنين جيتها هريا دعوادو هوي كبا يعني جرامي قرص اللي تأي هذا اللي تأي وان نمني تكوبا وان نمت فكاتي وان نمت ينو تأيوي تبجوني ياو جرامي جدي هذا إنما الجيتشو بربادتي جرامي Ena banagarachi la suuraa namallee hidhee irraa dubbachuu ምናምን እንደዛ እንጅራም suuraa namaafaa fidee irraa hidhee dubbachuu ደስ አይለኝም ሼም ይዘኛል ነቲን ቶሎ እና በነገራችን ላይ ማል ጀቹ በርባዴቲ ዋይ ኡሙ ፍራኦል ጀቹዳ ዱበርቲ ጀብዱ ዱበርቲ ጭምቱ ዱበርቲ ቤክቱ ማሻአላ ጀብዱ ኦኔ ሲቢላ እና ዋይ ኢሲሳኒን ወልቀባቴ ዱበርቲን ጀብዱኒ ያው አኩማ ቤካሙ ዱበርቲን ጀብዱኒ ፈኬኝ ዱበርቲን ብራት ፍሌታት ሲገሊ ዱበርቲን ጀብዱን ፈኬኝ ዱበርቲ ብራት ፍሌ ዱበርቲ ብራት ፍሌ ፈኬኝ ታተቹላ ነምኒ ጀባን ቶኮ ነመ ብራት ፊስ ፈኬኝ ተእጅድ ያዳን ማሻአላ ተባረከላ ኦብሳካሲሰን ኦሶ ቀባዴ ዋው እንቲም ቡነ ጀድ ያዳ ማል ጀቹ በርባዴ inni tokko jechuudha wanti beekuu qabnu takka jira jechuudha siigali maal sitti fakkaate ilmi namaa akkuma har'a jaalalaan hulii dhufu kana borummoo waan nama mudatu hin beekan siigali keessattuu bara ammaa kana jechuudha jaarraa amma keessa jiru kana ilma namaa amanuu jechuun harka namaa irratti lubbuu ta'e harka namaa irratti dhiisuu jechuudha siigalee lubbuun harka rabbii jirti bifooniin akkasumatti fakkaatan jechuudha. Innaa asuma gabaabatti maal jechuu barbaade eewwallaachuu lamisaalee fi bultis qabaadhu heerumis haadhamnas ta'e jechuudha. Innaa wanni beekuu qabdu fakkeenya bultii qabaatte haadha manallee yoo taate waa'een hin beekamis yaa'u hin beektan jedhee yaada bicha ulfaata. ta'ullee garuu የስራ ሰው መሆን አለባቸው ሲኒገሌ ያኔ ሲኒገላም ከነ jechuun kiyya haadha manaa yoo taate manuma keessa bicha qixxaa xafaaxaftee hooxii gootee buna dhaabdee manuma keessa bicha afadamtee waa'ee manaa bicha siigalee boru waan si qunnam hin beeku jechuudha maaliif hojii alallee beeku qabda hojii alaa jechuun yaani siigalame hojii alaa jechuun hojii manaa bicha osoo hin ta'in hojii alallee yaani beeku qabda kana jechuun boru yoo waasiquu naman yookiin immoo injiraami waasitti galan ta'e yaani boru rakkachuu yookiin cinqamu akkas waa tokko irraa hin damdamatta jechuudha. Kanaafuu hojii mana keessaa bicharratti onnoo ta'uu osoo hin ta'in hojii mana keessaa bicharratti zim jennee xiyyeeffannoo kennu osoo hin ta'in hojii alaati irratti illee xiyyeeffannoo kennuu qabna. Kana jechuun hojii alaa yoo isin jedhu waan biraa seenaa hin jiraami waan akka hojii biizinasii haa ta'u qonna yoo ta'e qofoo mindinnu dubartiin hin qottu eenyu jedhama. Hay gabaree haa ta'u bakka onna ta'e ta'u hojii alaatii fi hojii manallee wal bira hordofuu qabda jechuudha. Zim jettee yookiin immoo inni dalagee fida inni akkas godhaa inni nama akkasii inni nama gaarii jettee harka kan kee kennitee zim jettee afadamtee bunaaf qixxaa bichaa jala ooluun qabdu jechuudha. Shiggirnu siigalee rakkoon si qunnama rakkoon si mudate rakkoo san immoo yoo hojii manaa bichaa beete yoo hojii ala keessatti irratti maaltu akka hojjetame akkamitti akka dalagamee fidamu yoo ala keessa muuxannoo garagaraa muuxannoo hojii hin qabaatin boru rakkoon taane irratti si kuffisa jechuudha. Siigalee minima abbaa manaa kee ta'e waan ta'e ta'u deemee taanaan gadal giba. Onateenu
Malabbaa isaa haa deemu. Laakiin ati immoo of gatuu of dagatu hin qabdu jechuudha. Unateen mul'achuu hojii lamaanuu wal bira oofuu qabdu. Hojii manaatillee hojii alallee. Yaani biizinasii alaatii fi biizinasii alaatii fi hojii manallee irratti xiyyeeffannoo kennuu qabda malee hojii mana keessaa bichatti xiyyeeffannoo kennin qixxaa jala ooltee qixxaa foqaan oliin jechuudha. Miknaatum qixxaa ati gootee itti kennitu yaa'u rakkisaadha jechuudha. Kana hubachuu qabna. Natiin mul'achuu kan hubachuu qabna. Hojii alaati irrattillee hojii ala keessaa maaltu akka hojjetamee maaltu akka fidamu akkamitti akka dalagamu qonnarra hatta qonnamaan ta'e jechuudha. Hatta waan tokko tokko maa hin ta'in jechuudha. Xiyyeeffannoo irratti kennuun dirqama keenya boru waan nu mudatu hin beeknu. Waan boru nu mudatu kanammoo harka kennuu hin qabnu jechuudha. Siigalee harka namaa yoo baranne borummoo dandeenyee socho'uu chochaanee of jiraachisuu hin dandeenyu harka namaati irratti kufnaa ta'inne yookiin dhimmimaanuma yaasuu bichaa taate jechuudha hiriirtiin. Kanaafuu wanni si dhorgu takka hin jiru jechuudha. Hojii manaatii fi hojii alaa wal bira qabu qabda siigalee. Anchi kaman taansaalish unateen mul'achuu akkasitti yaada malee ilma namaa abdattee keessattuu jechuudha. Ilma namaa qotee nyaachisee xaaree alaanatti fidaa ani immoo manuma keessa afee buna itti aarsee qixxaa jala darbaa jette bataam shigganuu jechuudha. Siigalee alaatlee akkamitti akka hojjetanii fidan baruu beekuu dirqama sitti ta'a jechuudha. Siigalee dubartiin tamiyyuu jechuudha. Mana bichaa keessa hin taa'in deemi hojiin akkamitti akka hojjetaman qonnarraa waa tokko dhaaburraa biizinasii adda addaatirraa hordofuu barachuun dirqama keetta jechuudha. Siigalee inni hojjetee fidaa inni nama dalagaati inni akkasii jettee harkatti of hin gatiin jechuudha. Yeroo asish baqa siigalame wanni kiyya jedhamtu jiraachuu qaba yaaduu qabda. Siigalee har'a jiraachuuf yaani boru jiraachuuf har'a dammoo siigalame itti yaaduu qabda jechuudha. Eeyyaan namni akkuma wal jaalatu akkuma wal kabaju boruullee akkasuma jechuudha. Jidduu wanni dhufu hin beekamu. Innaa ati immoo ammumarraa cimtuu jabduu kutattuu akka haadha firoo kana ta'uu qabdi jechuudha. Akkasis ta'uu qabdi garuu immoo yaa'u hojii alaatii fi hojii mana keessallee wal bira oofuun dirqama ta'a jechuudha. Eenyumallee haa taatu. Unateen mul'achuu jechuudha. Zimmetanii akkasii maalii fidaa ብላ የለም እናቴ የለም እንደዛ የሚባል የለም በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እንደዛ የሚባል የለም። ቶኮ ታየ ቶኮ ነፍዳ እንጅሩ ወን ነመ ሙዳቱን ቤኩ ከናፉ ዲራፍ ዱበርቲ ወን አደ ጎዴ ቶኮ እንጅሩ አቴን ቆታ ዲሪን ቆታ ምንም ልዩነት እንተከንጅሩ ችል ከናፉ እትያዲ ሆጂ መነ ኬሳ ቆፈራት ጥየፈኑን ከኒን ዱበርቲን ተሙሉ ችል ሆጂ አላትን ወልብረ ኦፊ biizinasii alaa akkamitti akka fidan akkamitti akka dalagan akkamitti akka maal ta'an qonnarraa maalirraa minim waan dhiirri hojjetu hundarraayyuu sirriitti hordoftee qorattee barattee namarrallee haa ta'u innaa of qopheessuu qabda jechuudha jireenya boruutiif siigalee zim jettee xirqin bixxi jettiin taa'in jechuudha. Of siigalee yeroo of gatanii harka namaatirra irkatanii taa'anii tubbuleetti እና በነገራችን ላይ ቪዲዮ ድሮ ዋን ብራ ሀሰዬ ደለጌ ቱሬ እናቹማን ከላስ ጅዴ ያው ባይምን ከናርትራ ሀሰዬ ላኪ ዴቤረቱ ጀዴ እና አሳኪ ያወል ብረ ዴማን ጅሩ በነገራችን ላይ ከሲንጂቹላ ኦፍ ፎኑ ቁዳ ሰላም አለይኩም